Manni barnoota muuziqaa yaadannoo Doktora Kabajaa Artist Alii Birraa hundeeffamuuf ijaarame. Ajajaan duraanii humnoota nageenya Tigraay Jeneraal Guush Gabree ukkaanfamuun isaa dhaga'ame. Ilmi Pirezidaantii Yugaandaadha Jeneraal Muhoozi Kainerugaba Kampaalaa waraana ololaatiin raasaati jira. Jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraati bakka jirtan maratti nageenya isinaaga hordoftoota keenya miidiyaa harka keessan irraa Soof Umar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa keessanii himaa jiru an Udiimuu sa'aatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Manni barnoota muuziqaa yaadannoodha kan Doktora Kabajaa Artist Alii Birraa hundeeffamuuf ijaameeti jira. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa mana barnoota muuziqaa yaadannoo Doktora Kabajaa Artist Alii Birraa hundeessuudhaaf carraaqaa jiraachuu ifoomseeti jira. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa mana barnoota muuziqaadha yaadannoo Doktora Kabajaa Artist Alii Birraa hundeessuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuu isaa ibsee ka jiru yeroo ta'u barruu gama toora fuula Feesbuukaatiin maxxansee jiruun mana barumsa yaadannoo Doktora Kabajaa Artist Alii Birraa hundeessuudhaaf qophii jabdurra ka jiru ta'uu yuunivarsiitichi beeksiseeti jira. Bu'uuruma kanaan hayyoonni mana barnoota muuziqaa Yaareed kan yuunivarsiitii Finfinneerraa gama yuunivarsiitii Dirree Dhawaa imaluudhaan muuxannoo hojiidhaa qoodanii jiraachuun isaatis gama sirraa ifoomeeti jira. Maqaa dhalataa naannichaatiin yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa mana barnoota muuziqaadhaa hundeessuudhaaf qophii barbaachisu hunda taasisaa jiraachuun isaa immoo qooda Doktorri Kabajaa Artist Alii Birraadha. Artii biyyaa keessatti gumaache akka leegaasiin isaa itti fufuu taasisu caalaadhatti dhaloonni xurree artistichaa akka hordofaniif bu'uura kan kaa'us ijaameeti jira. Yuunivarsiitiin muuxannoowwan gaggaarii qaama hojii kanaa ta'e dhaabbilee garaagararraa qooddachaa jiraachuu isiidha dabalataan keebsitee jirtu hoggaa ta'u hayyoonni artii muuziqaa mana barnoota muuziqaa Yaareed irraa gara magaalaa Dirree Dhawaatti imalanis ammoo gochuma kana fiinxaan baasuuf akka ta'e yuunivarsiitichi ibseeti jira. Jilli mana barnoota muuziqaa Yaareed kan Dr. Malaakuu Yiggazuutiin durfamu mana barnoota muuziqaa yaadannoo Doktora Kabajaa Artist Alii Birraadhaa hundeeffamuuf ammoo deeggarsa ogummaa barbaachisu hunda godhuudhaaf waada galaniiti jiru. Itti aanaan pirezidaantii dhimmoota akaadaamii yuunivarsiitii Dirree Dhawaadhaa Dr. Magarsaa Qaasim ammoo gama isaatiin Dirree Dhawaan burqaa artistoota bebbeekamoo ta'uu isiitii wajjin manni barnoota muuziqaa kun qabeenya naannichaa ta'uudhaaf seenaa guddaa aartii keessatti Dirree Dhawaan gumaachite akkaataa bu'uureeffateen kan hundeeffamu ta'uu isaa ibsaniiti jiran. Ajajaan duraanii humnoota nageenya Tigraay Jeneraal Guush Gabreedhaa ukkaanfamuun isaa dhaga'ameeti jira. Ajajaan duraanii humnoota nageenya Tigraay Armee 15 Birgaadeer Jeneraal Guush Gabreedhaa to'annoo jala oolfamuun isaanii himameeti jira. Ajajaan olaanaa waraana Tigraay dhimma hidhamuu Birgaadeer Jeneraal Guush Gabree ilaalchisuudhaan namni kamuu seeraa ol waan hin ta'iniif hidhamee jira jechuudhaan gabaabinumatti jeneraalticha ukkaamsanii jiraachuu dubbii maddiitiin ibsaniiti jiran. Jeneraal Guush yaa'ii waliigala TPLF akka geggeeffamuuf warra deeggaraniif hidhattoota naannichaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoodhaan durfamu akka jijjiiramu yeroo gaafatamutti warra morman keessaa hoggansa adda duree waraana Tigraay kan duraanii hoggaa ta'u jeneraaltichi ammoo ejjennoon inni TPLF irratti qabate kun balaan isarra akka geessu taasisteeti jirti. Ajajoota koorii olii jaamuudhaan humnoota Tigraay keessatti kanneen beekaman mormaa ka turan jeneraalichi kun ammajjii bara dabreetirraa kaasee hidhattoota kaan keessaa ugguramanii ka turan yeroo ta'u biiroon nagaa fi tasgabbii naannoo Tigraay ammoo ibsa baaseen miseensota naamusaa fi seera cabsanii jiru jeenii ture tarkaanfii ilaalee isaa irra fudhachuu isaa beeksiseeti jira. Biiroon nagaa fi tasgabbii naannoo Tigraay ibsa dhimmicha irratti kenneen maqaa jeneraalichaa osoo hin eerin hoggansi loltootaa tokko tokko seera loltummaa dabsuudhaan gocha malle keessatti hirmaachaa jiraachuun isaanii barameeti jira jechuudhaan dubbii maddiitiin jeneraalticha irratti himata baneeti jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay kan durii fi gorsaan muummicha ministeeraa ta'uudhaan amma Finfinnee ka jiru obbo Geetaachoo Raddaadhaa immoo ergaa gama toora fuula Facebook isaatiin maxxansanii jiraniin hidhamuun Jeneraal Guush Gabreedhaa kan hedduu nama yaachisu jechuudhaan mormii qabu ibsateeti jira.
Qabeenya turizimii Finfinneedhaa misoomsuuf waliigalteen taasifamee jiraachuun ifoomeeti jira. Qabeenya turizimii Finfinnee beekumsaa fi tekinooloojiidhaan misoomsuudhaaf waliigalteen taasifamee jiraachuun ibsameeti jira. Koomishiniin turizimii magaalaa Finfinneedhaatii fi Yuunivarsiitiin Finfinneedhaa qabeenya turizimii magaalattiin qabdu adda baasuu fi bakkeewwan ga'umsaa turizimii misoomsuudhaaf waliigaltee hojii walii mallatteessaniiti jiru. Waliigaltee kana koomishinii turizimii magaalaa Finfinneedhaa Hundee Kabbadaatii fi pirezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Samuel Kifleedhaa mallatteessaniiti jiru. Komishinar Hundee Kabbadaadhaa bakkeewwan ga'umsa turizimii beekuudhaan ga'oomsuun bulchuu fi kunuunsuun akkasumas ammoo beekumsaa fi tekinooloojiidhaan deeggaruun barbaachisaa ta'uu ibsanii ka jiran yeroo ta'u, Yuunivarsiitiin Finfinneedhaa tekinooloojiidhaa fi humna namaa gahaa waan qabuuf waloon hojjechuun ammoo daram bakkeewwan hawwata turizimiidhaa akka bu'a qabeessa ta'an keessatti kan gargaaru ta'uu ibsaniiti jiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Finfinneedhaa Dr. Samuel Kifleedhaa game isaaniitiin magaalaan Finfinnee wirtuu ga'umsa turizimii guddoo akka taatuuf hospitaalonni qabnus jiddugala turizimii fayyaa akka ta'aniif akkasumas ammoo Finfinneen magaalaa koonfiraansii turizimii guddoo Afrikaa akka taatuuf beekumsaa fi tekinooloojiidhaan deeggaruun dirqama dhaabbata keenyaati jechuudhaan deeggarsa seektara kanaaf qaban ibsaniiti jiru. Qabeenya turizimii Itoophiyaan qabdus beekumsaan deeggaruun ammoo akka addunyaa irratti dorgomtu taasisuudhaaf ni hojjannas jechuudhaan seektara turizimii magaalaa Finfinneetiif Yuunivarsiitichi tumsa gama isaa kan taasisu ta'uu doktortichi ibsaniiti jiru. Ilmi pirezidaantii Yuugaandaadhaa Jeneraal Muhoozi Kainerugaabaadhaa Kaampaalaa waraana ololaatiin raasaati jira. Ilmi pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveniidhaa hatee fi hoogganaa waraana warra Yuugaandaadhaa Jeneraal Muhoozi Kainerugaabaadhaa filannoo abbaan isaanii injifadheetiin jira jee hordofuudhaan weerara paartii mormitootaatti baneeti jira. Jeneraaltichi kun abbaan isaanii qaanyi tokko malee filannoo marsaa torbaffaa biyyattii keessatti adeemsifamee ture harka 71 oliin morkataa isaa cimaa katee artistii beekamaadhaa fi morkataa pirezidaantichaa ka turan artist Wayne Bobby injifachuu isaa labsuu hordofuudhaan jeneraaltichi morkataa abbaa isaa kana lafarraa balleessuudhaaf itti dhaaddateeti jira. Jeneraalli ergaa fuula toora miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun maqaan isaa hoofi biyyattii hunda keessatti komatamuudhaan beekamu. Jeneraal Muhooziin ammoo haati isaa ministeera barnoota Yuugaandaadhaa yeroo taatu abbaan ammoo pirezidaantii Yuugaandaadhaa ka biyyattii kootaadhaan fudhate bara 40 oliif umrii manguddummaatiin biyyattii geggeessaa jiru. Obboleettiin isaa ammoo ministeera ta'uudhaan baankii jiddugaleessa Yuugaandaadhaa habulchitu yeroo ta'u soddaattanii fi firoottan akkasumas ammoo jaallan isaaniitiif aangoo hiruudhaan maatiin Yoweri Museveniidhaa maayikiroodhaan biyyattii bulchaa jiru. Bobby Wayniin ammoo bu'aa filannoo pirezidaantummaa marsaa torbaffaadhaa ka jeneraal Bobby Wayniin ammoo bu'aa filannoo pirezidaantummaadhaa kan Yoweri Museveniin masaraa Kaampaalaatirraa marsaa torbaffaadhaaf injifadheetiin jira jechuudhaan labsate mormuu isaa hordofuudhaan ilmi Yoweri Museveniidhaatii fi ajajaan waraana warra Yuugaandaadhaa Muhoozi Kainerugaabaan faan abbaa isaa hordofuudhaan Bobby Wayneedhatti dhaaddachuudhatti jira. Jeneraaltichi ergaa koomentiidhaan Bobby Wayneedhaaf kaaniin sa'aatii 48 keessatti harka yoo kennachuu baatte singalaafadha jechuudhaan ajjeesuudhaaf itti dhaaddataniiti jiru. Kanas ta'usan artist Bobby Wayneedhaa fi dorgomaa jabaan pirezidaantii Yuugaandaadhaa akka ta'an Afgaafii Aljaziiraadhaa wajjin bakka jiranii yookaan ammoo maqoo keessatti dhokatanii jiranii taasisaniin biyyattiin balarra jiraachuudhaa fi sagaleen filannoodhaa waliin dhaamtee jiraachuu akkasumas ammoo lammiiwwan biyyattiidhaa ummanni biyyattiidhaa deeggartoonni isaa akkasumas ammoo quuqamtoonni sirna dimokiraasiidhaatii fi falmitoonni mirga dhala namaa hundi sagalee waliin dhaamee fi cabinsa mirga dhala namaa biyyattii keessatti deemaa jiru laalchisuudhaan akka dubbatan ajajaniiti jiru.
Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwannee jirra. Sagantaalee fi qophiileen Soofumar miidiyaa kaafanitti dhufanii fayyadaa galatooma.